oduu ammi ajajaan humna waraanaa Iiraan nuti qaxarii wajjin dhaabbanne jechuudhaan dubbate. Yoo qaxar haaloo ba'uudhaan gara Israa'el jechuudha harkasii laattu taate nuti qaxarii wajjin jirre jechuudhaan dhaadatee jira. Waaw oo leencii aanuma jira. Kun Israa'eliif mata dhukkubbiidha. Sareen gize leencii agartee ni riphifti waan ta'eef qophanuun isaa amma gaa. waa oo Iiraan tun jiraattu jeetiin jira. Kanatti aansuudhaan Netanyaa'uun Falastaayiniin biyya taatu gongumaa hin jirtu jechuudhaan ifatti arraan tana dubbatee jira. Maaliif akkana jee inumaa jechuudha erga jechuudha jechaan michuu isaa jechuudha Cherkesii jechuudha ajjefamiin booda kan dubbate guyyaa arraan tanaa ibsa miidiyaa kanneeni Falastiin biyya taatu gad dhaabbattee walaba baatu hin jirtu jechuudhaan ifatti dubbatee jira. Waa takka jechuudha jecheen kee hojiirran oolu atilleen karaan kan kee haruma Cherkesiisanii quba qabaadhu duraanuu labsii si baafnee jirra. Firratti eege abbaa yakkaa guddaa ajajaa jechuudha warra yakkoota dalagu mootummoota Afrikaanotaatii fi kan jechuudha warra yakkaa guututti si waan ta'eef sii fi Tiraamp mataan isaa. Kanaaf ati dhaadachaa oltus dhaadannoon nuti bakka hin argatu. Kanatti aansuudhaan waraanni jechuu yookaan humni nageenya Israa'el guyyaa irraan tanaa West Baankii keessatti jechuun namoota kuma takka uummata nagayaa to'annaa jala oolchanii jiran uummata Gaazaa dhugatti waan nama ajaa'ibu. Kanaaf maaliif akka jechuudha uummanni kun akkanatti Falastiin kana jechuudha balleessuu barbaadu naaf hin galle. Hundaafuu tumsi Rabbii wajjinaa jiraatu uummata Gaazaatti oduulee ajaa'ibsiisaa kana galaal akka dhageessanii sheer godhuudhaan facaasaa bakka iyyuu garee keessaa fi bakka hundattiin isiniin jaa galatoomaadha. Olmeeni Gaazaa guyyaa irraan tanaattis hedduu nama gaddisiisa gaa isaan waa gaddii isaaniif haariyaa miti guyyaan ibidda keessummeessaa jira waan ta'eef abdiin isaanii fuuldurrii jannata gammachuu san harkanii xiqqaa fi guddaan ibidda darbamus dhaabbatanii ta'uu gammachuun laalan rabbi irra kaatanii akkasii rabbiin bilisaa haa baasu warra shahiidee siree jechuudha shahidummaa keessatti agalmeessuu fi jannatal firdoos hin agarsiisu jecha kanatti aansuudhaan ajajaan humna waliigala baajiddu galeessaa kan Usaayid guyyaa irraan tanaa magaalaa Dimishqoo Suuriyaa seenuudhaan mootummaa Suuriyaati wajjin wal harkanii simannaan waan taasifamee fi achiin mariirra jira gaa jechuudha. Erga mootummaan Suuriyaa haareenii qabateen booda Ameerikaan uggura haasuu isiniifnee turre amma immoo ajajaan humnaa jechuudha waraana Usaayid kan baajiddu galeessatti argamu irraan tan achii malee jechuudha dippiloomaasii wajjin cimsuudhaaf. Waa hundaafuu gaafati humnaan jabaatte kaleessa shororkummaan gaafa maqaa kan kee shororkummaan balleessanii jechuudha yakkeela si barreessan gaafa ati jabaatte yakka san jechuudha humnaan firraa haaftaa kana sirriitti asirraa hubachuu danda'uudha qabna. Waa hundaafuu haa galatu mootummaa Suuriyaa rabbi umurii isaa itti aansuudhaan ibiddi Yukureenii fi Raashiyaa gidduutti qabatee waan salphaa miti jechuudhaan Tiraamp dubbate. Dheengaddaas gaa ibidda kana dhaabsisuuf gara jechuudha Moskoo imaluudhaan mootummaa Raashiyaa Puutiin wajjin wal harkee ture garuu itti hin milkooyne. Kanaaf jechuudha deddeebiin dadhabee lollu yoo xiqqaate dhuga salphaa miti waggaa 3 qaxxaamuraa jira jechuudha. Kanaaf waan dadhabameef humnaanis gargaaranii warri Awurooppaa hundi Ameerikaan jechuudha cinaan dhaabbattee dadhabde Raashiyaa rabbiin humna jabdu kanneefi kanaaf jechuudha akka jechuudha ibiddi qabate kun salphaan ta'in ifaan ifatti ibsee jira. Yaaddoon Tiraamp qabu silaa lola jechuudha Raashiyaa Yukureen kana dhaabuudha ture kan Gaazaa immoo akka dhaabbatu hin fedhu waan ta'eef kan Israa'el Gaazaa irratti oofaa jirtu kana. Kanaaf inni kasilaa dhaabuu qaba dhiiseeti ka dhaabuu hin qabnetti harka jechuudha chilaachuun achi hiixachuun isaaf hin milkooytu kanaaf gana jechuudha kasaaruu teessan isinittuu ganaadha. Kanatti aansuudhaan yaa'iin waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan fulbana kana gaama 23 eegalti moo guyyaa eegaltu qabamee jira garuu ammallee jechuudha hin beeksifamne tilmaamaan biyya Falastiin walaba taate gadhaabuuf kan jechuudha yaa'iin tun hundooytee karooranis qabamee kaayyeeffamtee jechuudha guyyaa eeggachaa jirtu. Kanaaf insha Allah gammachuu ni dhageenya fedha rabbiitiin rabbii Falastiin kana bilisaa haa baasu gammachuu siin waa dhageessu jenna. Gammachuun isii walaba baatee biyya iftaatee biyya jechuudha dhaabbattee walaba baatee ifoomti ta'uu arguu isiitu nu gammachiisa. Hawaasa addunyaa guutullee gammachiisa akkuma jechuudha osoo amantii addam qoodin kan warri jechuu silaa amantii waliin himatuu fi dhiiga waliin himatu asii jechuu ruuzuma kana erteen ruuzatti wal afeeraa ruuzuma kana gara guutachaa jiran
gubbaan itti guraa jalaan firraa yaasaa jiran warri lixaa kan namummaa beeku jechuudha. Watti Awurooppaa fi Astiraaliyaa Ameerikallee dabalatee hawaasni fi hanga mootummoonni hangi tokko beekumtii Falastiiniif akka Falastiin walaba taatuuf dhiibbaa godhaa jiranidha. Kanaaf kanammoo baay'ee jechuudha itti gammachuutti qabna. Namummaan nama hunda keessatti dhagahamuu qabdi. Warri lixaa akkuma isin himaa ture hawaasni takka dhiiga namaa kan dhokatu abad dho'isuun barbaadan. Ammaasis mirgi namaa akka sarbamuun fedhan. Mootummoota jechuun warra abbootii yakkaa kana malee gizee hunda gizeen gaafii isin gaafadhee mee jechuun biyyatti akkaan zulmii hojjechuu yookaan kaafiraa biyyatamee yoo isin gaafadhe isin Ameerikaa yookaan biyya teenya tana kana haasoftan. Kanaa miti hawaasni hawaasa biyyiinis biyya lafti lafa nagaya jiraatudha. Duraanis rabbiin nagaya godhe hawaasninis jiraataadha. Duraanis jiraata garuu mootummoota dhufee paartiidhaan hundaa'ee jechuudha biyya bulchuutu yakka raawwachuudhaan maqaa biyya sanii guutuu balleessa malee yaani paartumaa fi mootummaa san fudhannee isaanumaatu jechuudha warra abbootii yakkaati jechuu qabna malee hawaasa hundarra kaa'uu hin qabnu jechuu qiyaasumaan sirriitti hubadhaadha. Kanatti aansuudhaan mee jiddumaan gaa dhiifamaa wajjii mallattoo gurraatti natti qunaa sabskiraayib godha. Hasa oduulee gaggaarii gammachiisaa gisee dhufe kanatti isin biraan ga'ee oduulee addunyaa tan dhugaa tan qabatamaa hunda isin jechuudha sheer gootanii yaada qabdan koomentii nu barreessitanii sabskiraayib godhuu qofa nu jajjabeessuudha galatoomaadha. Kanatti aansuudhaan bulchiinsi Tiraampiitiis labsii Joon Baayiden Itoophiyaa kaayachuudha labsee akka itti fufuu murteesseeti dheereessee jira. Kana kan ta'e jechuudha Joon Baayidenis bara 2020 takka wal dhabdeen jechuudha keessattuu mootummaa bilxiginnaatii fi Tigraay gidduutti eegalee karaa kaaba jechuudha Itiyootti nageenyi Oromiyaa naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraatii fi kana hunda dabalatee waan dhabamee fi akka jechuudha oggurra taa'uu fi labsii kana irratti dabarsee ammallee nageenyi sun waan hin argaminiif waan hin bu'iniif labsiin kun akka itti fufuu dheereessee jechuudha murteesseeti jira. Tiraamp irraan tana guyyaa roobii moo kamisa guyyaa roobiiti moo guyyaa kamisaa jechuudha waataawwasitti ibsa miidiyaa kanneen akkasitti murteessee kanatti aansuudhaan leenci Afrikaan biyya malee iddoo balfaa itti darbanii miti yookaan iddoo balfaatii miti jechuudhaan dubbatu kan warra jechuudha lixaa kana afaan qabachiise mootummaan Burkina Faasoo Ibraahim Traoree fiizaa bilisaa lammiilee Afrikaa hundaaf hayyameeti jira. Waaw akkana laal biyya takka Afrikaa biyya tantee qofa osoo hin taane Afrikaa guutuuf qabsaa'uun Afrikaan hundi biyyattii ajee beekee akkasii qabsaa'uun waan nama gammachiisu kun gammachuu guddaadha. Dhugatti erga jechuudha gara aangoo dhufe waggaa 3 moo 4ffaa keessa jira jechuudha. Wagguma 4ffaa kanatti jechuudha inni ni'ummaan isaatiif jalqaba hawwiin isaatu Afrikaa tana gad dhaabuudha. Akkuma jechuudha haasa taasisaa ture gaafa jechuudha akkanatti Mandeellaa ajjeesaniif jechuudha mootummaa Liibiyaa kana jechuudha kana ajjeesaniis nuti jechuudha inni hubannee siyaasaa jechuudhaan ibsa baasee amma baasee silaa seenaa isaa yeroo dheertuudhaanis yeroo biraatiin dheereessee isin waraaba. Kanaaf fiizaa bilisaa lammiilee Afrikaa hundaaf hayyameeti jira. Kun gammachuu guddaadha. Silaa jechuudha Afrikaanonni hundi akkanatti jechuudha mootummaa kanaa wajjin dhaabbatee iftee lammiileen teenya Afrikaanota biyya 56 moo 57 keessa fiizaa bilisaatiin deemuudha qabdii jaanii mirtee miti. Wal keessa hojjechuu qaban walaa yaani noolii qofaan kun hawaasaafis faayidaadha. Hawaasaas bu'aa buusaa fi miti wal lixaa jechuudha isaan gubbara taa'ee isaan ukkaamsaan oolu hawaasni jechuudha rakkoo himachaan oolu akkasitti jechuudha isaanilleen biyya jechuudha akka Awurooppaa caalaa akka addunyaa caalaa guddatti jechuudha. Kanaaf waan baay'ee nama gammachiisu asumaanuu dhaamsuun dabarsuu barbaannu mootummaata Afrikaanota 56 afan Burkina Faasoo jechuun mootummaa Ibraahim Traoree kana fakkeenya godhadhaa. Fiizaa bilisaa gallakkisaa hawaasa tajaajilaa hawaasa ukkaamsanii akka isaan hin dalaganne harkaaf lukaa siitanii irra gatteessanii tapha siyaasaa godhatanii qumaara jechuun warri lixaa warqiif kana isirraa guuruudhaaf isin wal nyaachisu kana isinis qumaara godhatanii sababa kursiirra taa'uutiin miti uummata miidhinaadha. Fakkeenya godhadhaadha akkanatti leenca kana ta'a. Leenca yoo dhugaaf dhaabbattee dhugarra jiraata waan ta'eef nilleen duutullee karaa qarra duutaa jechuudha. Tara meeqa miliyoona meeqa kannanii fi Ibraahim Traoree hin ajjeefnu jaanii didan kun rabbi bira taa'ee beeka. Akkasii yeroo seenaa isaa yeroo biraatiin dheeressee isin waraabaa kun cufaa oduu guyyaa irraan taraate oduu biraatiin hangaloo deemutti sheer godhuudhaan facaasaa akkasiin oduu oduu ammeeti immoo mallattoo gurraatiin itti kunaa sabskiraayib godhaa maatii keenya ta'an adda balamaadha. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi
وبركاته.